كيكي مروفيره كيكي امر في بقى كومري بقاليرا. اتداول في اتمات مرافي والله. والله. اوكي ما رب البلوره. ايه ايوه يا رب البلانه. لا في اسنتو مو قصدي كمان اسنتو. ايه كيكي ثلاجة كيس سلالة رفاقو اتداول ايه ايوه Makasih tim berau ka ba? Kan كوي كما كان برسنا اسيب ما النم. بورا ما ورا قرات بريلا تلات فمال كونا وشي بابنا. دماشي دكتور اسلين فاسي وام تدم يلا سين من ليفي لك دايما قصدي سين اصلي في فاتين سي وام تين لجرا دايما كده كيكي سيموراني. Eh, لا بي فوتو اصلي يلا سين اصلي. wanda tuwa magaalada Fikra wallahi. Nugalamati. أودي دائما كنت بريت بدي صاري كاي بالمان والله مجان تنواتا كذا تسي تدقابة دائما كذي جيتوين كرامد كرا ولا له Betul betul. هو مناباتت. Hubina na tawante na yanti. ايوه Natu dinu pa je hai baka kharam be duta. Amma jebe jebe khara wallane. اما انا كم يتمين مكن Na wala ke. بكام من جل جرتمو. أبوه ذلك أركا ورثاني في كان يكذ جاي لا ما سافرنا كاغور مين مكن بالبل انا كم جرتم. Badana ko fatena kongo moye. اي بالبل مكن مين تاو جرو نو سوق يدك سوق دك سوق يانو سنجرا نو سوق دك itu ماشي. هلو ويا يوم تناي سجل لوجي دبابه ما اردفا لوجي اردفاتي بقى باجاجي كبته كره دبابه يدا غباتو ايه دبابه جال تاباتو غرا دبابه چالو جمو جمو Baca ji habis jedin ya habis jedin. ايش هي بقى باجاجي ابد دبابه يديتي الدبابه يدي باجاجي ابد देवर बजाज इन पेगा الله جا كده خيرا كو زوجين دفن لالورة أبدي وبدأ في النكبرة या बजाज या kabadu kunoloji ya ci jita yada cuma kabadu ka jama so steady adda baba yete ma Eta jirta. a ci jira de man jama so jira Waya duma shiraka devar magala kana toru churo. ayye de me Miskin. dafi kabadu bajaji ayye doktor bar mana obboletti bira baate إيش ama bajaji ya kabatu ميا كده كده بعد بيه نايا تكنا ما سربا في تورة malka ma wannan rames mature نو وارثة فوري ماله wallahi ma sha Allah مكارم بأرتستي كودا في النبي ما ورم ما جتا بيج أرتستي بوله سبيارة في النبي ورم تجسي كوماندو خانة تبى النبي warite furi majirti sada ma sha Allah غانا بوري داكي تنقذ وارثة فوري لبو يزير بتومي جيرتان يزجر मैं भी Orang तो Dage fata. Akasis mana Imo to ko aga lo buye nutu. Profile ki yakana jala linki ga to katirin YouTube ki ya subscribe wa akota. Yalla family kuma shanta mana garcha kuma ga lo fa ina kuma shanta fato. De ma udo ce namni kuma la wadi barama ko. Keki mur. Kuma shanta matti keki mur. doktor ke barbadure nando kana jirtu Keki lu beli arah atau apa Murti murre YouTube kuma shanta matti murrawani telefajini. Follow subscribe wa akota de ma namni kuma la wadi barama ko. Abo rabbi sinamil ke war okay jero kana abo woni siniya tanundi okay de sini hade babu gafili singa matarundi sa okay de sini hade bu wallah okay jera la rabbu mona sinamil ke do mane ma rabba ya sini jera adunya akram khaya wallah gafili sin motumma gafatan rabbi gafatan jar sake san gafatan jarti ke san gafatan madami ke san gafatan ammumat har umat ammu masa kana rab isni hade bu ما شاء الله تبارك الله thank you so much
بالكايا عندك كذا رب سلام كيف دعائنا كمقبول ثريتات ودائما سبسكرايب تو جاكوتا هو تك ايميل اذا نقاوت بروفايل ما قلت تاني اشوف بككونا قران هدي ونو عربي بريفم نجرو كنا جرا جرا لينكن يوتيوب Doktor, ها keekiin haaraa ta'uu qaba. Kan lubbuyyee maaliif ka tallaa keessaa maaf goonaaf? Kana ooftamu. لك ابو انا ما قلنا وشي بابنا Order ta'uu qaba wociin. Indee ba'uu fi qaba isheedha. والله Irraa baata. Order godhi malee. كيكيمو Maqaa lubbiyyee ka jedhuun. Rock Focus. God. Thank you so much. Warra give asira to bring you can follow kora. Eessa deemti kophaa manneen tini eessa gara bakkeen isiin deemu jirtu kun? Meetii kan ta'e warra obboleettii si meetii galtii bar meetii kan beektaa loojii hordofaa achi galti. Eenyu ree kayaame sun taaksii maa erguu fi mucattiin eenyu hubbiidhaami Hubbii yaame jedhu meeqa irra bilbila. bilbiliif mee deemu. Lee shakkee gootu dhugamu. Abdi. Oo Injiru ante. wallahi sun. Injiru. Ani torbandru arga injiru. Keekii samaraan fixaa hidheen gadda keekii walga'ee meeshaan. Anu akkas jedheen bara maarateena gaafannaan injiru naan jette. Na ariite bushina keessa. Wallahi dura waan jiru ta'e injiru. Tila mana bakka takka galtammoo akkamisiif Wanni aggaatamii ta'uu hin qabu laa wanni lubbiyyee kun aggaatamii ta'uu hin qabu pirogiraamaan borumuriif kalaas. Manuma bakka Dr. Borgoonu. Aggaatamii maaf goota waan isii qubna garii ta'uu qaba. Gizee qabaachuu qaba. Maal fa'aa ishee osoo isin dhufne sapiraayiz goona namni tokko ni mina maal fa'aa qopheessuuf isaamni anarraa haa ta'u. Soomina itti mikaa maal? Gamoo dabaabaayii qabdanii achi qabaabannaa isaa dhuftu. Maal jetta? Abdi. Fuare konna. Keerii attar gibiraa deemtu. Ana kide meba. Sertaati. Amma kide jira. Okay. Achuma itti gabbaay kamee hambakkoo jira fagoo. Akkuma Laphee buufte dhukkubaara sana. Laphee buufte itti dabala. Maan qosattee dagdee akkatti furguutu sana dhukkubaara. Hey, doctor. Maal jedhaa? Laa waan uffatii waa jedhaa. Naan jedhama. Uffatii. Edo walaan kunis hin aarsen beektaa hin aarsen aartee biraa baate bu'aa turte. Keerii ammoo. Mana guutuu jeetee mana bakka anna bollaan guutuu ni mataa dhabannaa talkan wajji laayivin aseen bakka amma booda. Lubbuyyee immoo. Eeka. Maaliif? Edan rafnee mi kunoo. Isii immoo. Itoophiyaa kan tamni halkan rafaa beektaa nanu wal keessa rafaa mi kunoo. Eshi. Rakkoo ta'eera. Mana wal keessa galti. Jechuun kaa namni ollaa kifili jiraami namni akkuma wali aanuun. Gidaarri mana Mana kiraa Itoophiyaa. Eh? Mana gidaara mana Itoophiyaa namni wal keessa dhagaa. Hin dhagaa gidaarri biyya kanaa qixxeen isaa bara bolokeenni waa qaba si fakkaate qullaadha. Gilee jaarsaaf jaartii wanoo jettullee moo? Wallahi namni sirriitti dhagee yoo itti yaadda dhaggeeffatte dhaggeeffate. Yeroo wayii qaamsiraa daraanaa beektaa bara dura wuccaa garii biyyaa ba'u yoo isaan galma abbaa gadaa kana reefuu lafa qotaa jirani. Hayya. Birri shaniin baarellaa baataa oollaa beektaa? Hayya.
هيا ilmoo qabanii inni guyyaan wajjin baarellaa baataa oola isillee nama katamarra magaalaa gale kana eda o'i kun tamacha'e baadiyyaarraa dhufte baadiyyaan kun qorritii miti qorra keessaa dhufte. هيا Inni guyyaan waliin baarellaa baataa oola halkan gaggabee rafa. Isi haala ilmoollee taatu hin nyaatti hin dhuydi jireenya baadiyyaatirraa gara magaalaatti galte hin barbaachisee natti fakkaate beekta. هيا Amma asuma isiin dirra gara gaggalfattee itti rarraanan taraa takka marfee waran. هيا Amma juwaan edaa isiin miira keessa hirtiin fixanne abbaa ibaluu jetteen maqaa daa'ima maqaa dhooftee anama daa'ima san maqaa hin dagadhee. Daa'imni hin kaatii hin dabalattaa jetteen. Guyyaa baarellaa baataa oolee na qalattaa jedheen. Amma nuti dura ka algaan Itoophiyaa sun kun algaan moofan qaxat yaada masadiin ka guyyaa baarellaa baataa oolee akkatti dhageeffannu sanuu kilaasii wal keessan manni gariin bar maskootii qabamee takka Itoophiyaa sun. Adura maskootii jalatti hidhee nama sadii maskootirraa wal darbaa akkatti dhageeffannu. Gizee inni guyyaa baarellaa baataa oolee na qalattaa jedheen kolfa nama sadii. Akkasitti warri kiraa mana dhufe lamin gibbiitti rabbi shallaachuu minaamin nuun jennaan sodaannee gadi cal'ifne ofirraa yoo tarreef maqaa adaamaa dhufne. Akkasii dhugaa jette ammallee ima jira wanni akkasii ollaa wal dhageeffatu sun wal dhagayuun sun. GPS signal lost. Itoophiyaa jaartuu malee akka fedhatti bar jaartii dhungachuu hin danda'u mana tokko tokko. Baadiyyaa galuu wayya kanarra nagaya amma nagee gaccufattee haxanaan danqarattee akkatti mukaan danqarattee algaa mukaa kan ijaartee fi gogaa loonii itillee irra dhaftee yoo feete madab irratti. duraan si doktor warri kaayiroo illee amma dabartee malee duraan gurfaa takkatti keessa nama jaaggalan jaani jaarsaaf jaarte. Wanni akka warra kaayiroo wajjin bunyiru namni kaayiroo wajji galuu dhiisii walitti hunduuf. duraan waggaa 5 jaa dura. Bane waggaa 5 jaa dura ban rakkata bare baatii doolaara 10 goo kiraa mana namni doolaara 100 qabu baatii 2 bashannanee jiraata biyya kanatti. yoo san innaa ol keessan galle. Wal keessan galan wallahi amma jireenyi qaalayeetiin kiraa mana doolaara 200 nutti gale malee jechuu. Hangaa dura biyya kana dhufu timaatimiin kiiloon birrii Kamtanii bara mallee malakka biyya arabaatitti nasaadha bakka Rakasa kaayiroo. amma hin qaalaya garuu ammayyuu homaan jiru akka jireenya biyya ormaa biraati amma fakkeenyaaf kilaasiin akkanaa tuni jaarsaaf jaartiin yoo kilaasii akkanaa kana galte fakkeenyaaf amma kun doolaaruma 50 fa'a. Jaammo. Nasaa galle. Okay, amma kilaasii saaloon tokkoo fi kilaasii lama faa doolaara meeqa? Amma manni kiyya kun guddaadha laalaatti seenaa achi laayibirii jirti sagalee waliin dhageenyu waan gafere kana si'ii ufana isaa seenaa faatti seenaa yoo ala jiraata hin dhagani beekta guddinarra. Manni kee guddaadha? Kan dhagaya nama kun ho'isin laayibirii jirta wallagaa sagalee isii dhagaa jirta kolfaa. Wajjin yaadannoo biyyaa waliin kaasanii waliin booyaa jiranii. Mee viidiyoo irra qabe akkam dhaqin laalla akkanumatti akkasiin teettu. Maali jaartii doktora Adda Balaaluu barbaadda erbe deemi lubbuu jedhaali ka jaartii baareen hin biraa jiru.
Kana ooftaan malu biyyeen tama abbaan arge ilaalu. Kiraa manaa mati qorutti dabale doolaara dhibbaa fi homaa homaa nutti galchan dhibbaaf kuran dhibbaaf shan doolaaruma dhibbaa yaa ammallee. Doolaara dhibbachuun wallaahi baay'ee rakkasa dhugaa rabbii maashaa. Sana sagalan yaar nu bira bara. Kuma kudha shan birii Itoophiyaa. Kiraan mana kilaasii. Wallaahi rakkasa si. Doolaara sadii shantama dhibba fa'aa kafalaa bar doktora itti. Itoophiyaatti moo? Amma garaagarummaan jiru kan duraan doolaara dhibbaa saniin bar kiraa manaa kafalattee keessaa uffatteeni ittiin nyaattee baatii tokko yaaddoo malee jiraatta bar. Asii biyya keenya kanatti amma kiraayii manaa hin danda'an. Kiraayii manaa 80,000 kilaasii lama. Bahareeni. Widdiidha akka malee. Wallaahi lazim. Nuuroon amma akkanatti hin taate jedhee amma gaafa lubbiyyee fi hittoota akkamitti yaaddee kana. Kiraayii manaa. Maqaa ofii galtu sana ofirraan dabaltee galchitaree hin fuudhu maa? Hin fuudhu walirraan. Walirratti 100,000 kiraayii manaa ji'aan kafalaa kam daladdaree qaisii kafalamoo kiyya kafalamoo jiruun akkam yaaddu. Birri 100,000. Birri 70,000 80,000 wayi doolaara riyaala 2,000 jechaan akkas birri biyya kanaa birri 200 akkas 210. Birriin biyya kanaa 210 Itoophiyaa birri 80,000 akkas 80,000 wayi. Amma lubbuu yeroo isaa dhufte meeqan dhala dhibaatitti? Isiin amma gaa yoo kontiraata ka daladdu ta'e birri dhiqaa aga 40,000 yoo ka ala daladdu firii viizaan daladdu ta'e aga 75 akkasiin dalatti 80,000 warri afaan amma beeku nyaata beeku maal beeku kun. Indee wanni isiin daladdu kiraa manaatu hin gahu akkasitti. Egaa 75 200 yoo ka 180 yoo ka argattu kiraan manaa 200 asitti biyya kanatti 200 jechaan kilaasiin lama kilaasiin diriqoo lama birrii biyya kanaa 200 sun Itoophiyaa gaafa zooru 80 akkas. Yoo gaachoon taane si gale walitti gaachanii akkas mana guddaa nama afuriin akkas yoo fudhatan malee kilaasii